لله رب العالمين. اي والله. شكرا. الله يا رحمة يا رحيم، الله يا عليم يا كريم، مقاخي كريم مدني يا رب نجاك. الله اكبر. الله أكبر. الله 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 الله. الله يا رحمة يا رحيم، الله يا عليم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi kabajamtoota jiitutu akkam jirtan nagaa fayyaa keessan jirtani. innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Aartistiin teenya kabajamtuun jaalatamtuun aartist Halloo Daawwii har'a gara ganda Akiraa deemtee jirti. Dhugaa rabbii hedduu takka nama gaddisiisa. Hunduu addunyaa kanarratti hafuuf osoo hin taane hanguma san namni tokko yoo gubbaa kanarratti nama dhiisee deeme baay'ee namatti dhagahama. Garuu irraa hafuun taatu mana keenya rabbi rahmatuu fi haa godhuu fi badii isii ka duniyaa hunda rabbiin duniyaa kanarratti dhiise isii haa dhiisu. Wallaahi hedduu takka garaana nyaatte. Aartistii Halloo Daawwii seenaa isii yoo dhageeffattanii jiraattan duraan yeroo barannurraa jalqabneetiin seenaa isii dhageeffataa turre. Seenaa isii abboon haawwan illee nutti himaa turanii nama jabaa falmattuu mirga dhala namaa aartistii bichaa miti waa hedduu qabdi. Dhugaa rabbii baay'ee takka garaana nyaatte, baay'ee takka natti dhagahame. Hundaafuu wanni godhan hin jiru. Du'aa moolii godhuudhaafi du'aayii godhaafi irra caalatti du'aayii godhaafi sirba irratti ni dhinaa. Ani akka kiyyatti odoo sirba irratti baatanii sirba isiis ta'ee kabiraas ta'ee afaanumaan hanga beektanirraa odoo du'aayii gootanii fi baay'ee takka natti tola. Hadaraa keessan obboleeyyan kiyya warri viidiyoo kiyya dhageeffattan sirba irratti ni dhinaa. Aartist Halloo Daawwii bas kalaas addunyaa kanarratti wanta dabarsitee deemte hunda rabbiin haa dhiisuu fi akka amantii keenyaatitti sirbi heeyyamamaa miti, sirbi haraama. Saniif jennaan du'aayii godhaa fi du'aayitu isii sa'aatii kana du'aayii isii barbaachisa malee sirba isiitiif faarfamuu miti ka isii barbaachisu. Maaliif nama hojii isaatu isa boonsa, hojii isaatu ani sirbi isii dhugaa rabbii sirbas natti fakkaatu. Maali jennaani ergaa hedduu qaba. Falmattuu waan taateef isiin hedduu ergaa dabarfattee malee wanti akkasitti sirba isii yoo dhageeffadhu ani waa baay'ee irraa baradha. Waa baay'ee irraa hubadha. Maaliif jennaan dhugaa rabbii ijoollummaa irraa sirba isii dhageeffataatiin guddadhe. Barumsa baay'ee irraa argadha. Sirba isii keessatti ergaa baay'ee dabarfatte, barumsa baay'ee dabarsitee jirti. Akka dubartoonni mataa ol qabatanii deeman kan nu taasise isiidha. Hundaafuu jennaan amma ala kulli haal duniyaan tuni hangama kana duniyaa kanarratti waaranii guyyaa rabbiin dhufe inuma deeman hundi keenya inuma deemna. Addunyaa kanarra namni hafu tokko illee hin jiru. Saniif jennaan wallaahi osuma du'aayii makalattanii fi baay'ee garaan kun raafame wallaahi maal jeetin isinitti maamimmaan illee hin qabachuu hin dadhabe. Baay'ee takkaan gaddee galgala isii dhagee si jammar rakkoon keenna yoo garanaa hin boqanna jenne garanaan nama gurguddaa keenna dhabna. Garanaan immoo lammii keenya garanatti dhumata. Garanaan immoo rabbiin illee uummata Oromoo irraa nama jajjabaa kana fudhachuu jechuun waan godhan hin jiru. Harka rabbiiti, harka namaati miti. Harka namaas osoo ta'ee inuma sabbaranii dhiisanii akka Hacaaluu fa'aa inuma sabbarree dhiisni harka namaatiin du'anii nama rabbii itti dhufee immoo dhibamee yaalatanii as garagalchee Oromoon kun dhugaa rabbii garana hanga danda'anii xiqqaa guddaa bira deemee amshir jedheeni baay'ee namni aarsaa hojii kaffal hedduutu jira. Saniif jennaan guyyaa isii ga'ee har'a gara ganda Akiraa godaantee jirti. Rabbiin isiif haa araaramu, rabbiin jannatul firdoosii isii haa kaatu. Wallaahi badii isii duniyaa kanarra hunda dalanne isii ta'e nus ta'e nu hundinuu namni asirratti hafu hin jiru. Gaarii dalannee badaa dalannee hojii keenya wajjin gara fuula rabbii deemna. Gara fuula rabbii dhaabbachuuf jirra. Hanganuma wallaahi jireenyi duniyaa hanguma kana. Hanguma jiran bashannanan gaafa deeman immoo kalaas sa'a kanarraa qabdee isiin gaafa duraa Halloo aartistii kabajamtuu Halloo Daawwii jedhanii har'a immoo aartistii kabajamtuu reeffa Halloo Daawwii
awwaalla jedhanii uummanni ol keessa fiffiigaa kalaas duniyaan dhumatte jechuudha. Kanaan ala wanti biraa hin jiru. Hanga dandeenyu hunuma gaarii haa dalagannuun isiniin jedha. Waa hunda caalaa namni kun ka wal duraa duuba hafuu du'aayii walii kadhachuudha, rabbii walii kadhachuudha, rahmata walii kadhachuudha, irraa waa barachuudha, kan dura deemurraa irraa waa barachuudha. Namni sun duniyaa irratti maal dalagaa ture? Amma waan isin daladde hundi addunyaa kanarra jira. Isin garuu gara fuula rabbii deemtee jirti. Dalagaan isii garuu gara fuula rabbii hin deemne asuma irratti irraa hafee waan ta'eef rabbiin isii haa araaramu. Wallaahi rabbiin isii haa araaramu. Rabbummaan rahmata ofii haa godhuufi waa hundarrattuu rabbiin gafuuruu rahiimi. Inni namaa dhiisaa, rabbiin isii haa dhiisu waa hundaa'u. Waan dalagdee gaarii badaa isiin daladdeef gaarii isiin daladdeellee rabbii waa hundaa'u wallaahi hin danda'a. Rabbiin isii haa araaramu jedhaan akkara kiyyaan du'aayii isiif kadhadha. Wanni godhu hin jiru. Hanga danda'utti nama du'e hin deebisanii. Duuti tuni gaafa dhuftee gaafa namarraa fudhattu gaafa nama jaalatan of biraa dhabanii in ulfaatti sa'aatii saniif wooma maraxxee yookiin ebaluun ajjeesa jettee dhufte fakkaatti. Garuu guyyama isiittu gahee hunduu tarama deema waan ta'eef har'a isiidha. Borummoo eenyu akka ta'e hin beeknu. Nus ta'uu mala, anas ta'uu mala, isin ta'uu mala. Saniif jennaaniin ijoollee keenya hanga dandeenyu homa gaarii haa dalannu, wannuma gaarii holii haa dhaabnu isiniin jedha. Akkasii haasofni illee harkaa badee haasawallee fixadhee jira. Rabbiin isii haa araaramu. Wallaahi rabbiin rahmata isiif haa godhu. Hin danda'a rabbiin wanti inni dadhabe hin jiru waan ta'eef rabbi isii haa dhiisu jedha. Ammallee yeruma deebi'ee firoottan isii Oromoo muluu rabbiin jajjabina haa kennu. Firri isii Oromoodha. Nu hundaa isii dhaloota isii beekee bakka isii beekee yookiin habootii yaamee yookiin obboleessa obboleettii kiyya osoo hin taane oromummaadhatu nama boochisaa, oromummaadhatu nama gaddisiisa waan ta'eef bakkuma kamuu ta'ee namni hin gaddin hin jiru. Du'a nama bebbeekamaa nama fuulduratti namni ilaalu kana hunduma keenyatu gadde waan ta'eef rabbiin sabrii isinii haa kennu, obsa isinii haa kennu isiniin jedha Oromoo kiyya. Rabbiin isin haa sabbarsiisu. Akkas deemtee namni duniyaa kanarraa deeme hin deebi'u. Numatu achi dhaqa malee ganaa namni deebi'u hin jiru. Kanaan booda innaa lillahi wa innaa ilaihi subhaanallah. Duuti giseen dhufte hunda haarawuma nutti haarawa malee inni danda'aadha. Akkasii haasawa kiyyaa suma irratti hin xumuraa. Rabbiin obsa isinii haa kennu isiniin jedha Oromoo kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jajjabina isinii hawwa bakkuma jirtanii rabbiin isin haa jajjabeessu. Isinillee rabbiin nama jeennataa isii haa taasisu inshaallah.